Deeggartoonni Arsenaal bara kana Gyökeres jechuun gammachuu isaanii ibsachuun isaanii kanaafuu miti. Mee waancaa bara dhufu eenyutu injifata kan jedhu ammumaan tilmaama. Dorgommiin Premier League jalqabuuf aduu torban lama kan hin caallatu hafee jira. Arsenaal taphataa sarara fuula dura akkaan barbaadaa ture Gyökeresiin argatee jira. Galchii meeqa lakkoofsuu danda'a? 20, 30, 40 immoo akkuma Sporting Lisbon keessatti waggaa lamatti galchii 102 lakkoofse Arsenaaliifis lakkoofsuun waggaa 20 booda gara waancaatti isaan deebisa laata. Kana walumaan kan ilaallu ta'a. Odeeffannoo har'aatti yoo deebinu Manchester United bara darbe kilibni hundumtuu ulee isaa kan irra buusaa ture yookaan tumaa ture bara kana garuu achi ol ka'uudhaaf tattaafataa jira. Benjamin Sesko RB Leipzig irraa mallatteessuuf yaalii guddaa taasisaa jiru. Paawundi miliyoona 60 ni gaha taphataa kana kan dhuunfaa isaanii godhachuuf jedhamaa jira. Gyökeresiin erga dhabanii Seskoon dhabnu jechaa jiru. Sesko Arsenaaltu barbaadaa ture. Gyökeres Unitedtu barbaadaa ture. Isa United barbaadaa ture Arsenaal argateera. Isa Arsenaal barbaadaa jiru immoo United fudhachaa jira jechuun amma dhaadachaa jira. Walumaa galatti Matthias Cunha kan mallatteesse Bryan Mbeumo kan dhuunfaasaa kan taasisate United Benjamin Sesko kan harka galfatu yoo ta'e tarii waancaa Premier League injifachuu ni danda'a laata osoo hin eegamin. Tilmaamuunis yoo gaariidha abdii kutachuu dhiisuun deeggartoota Unitediif jechuudha. Kaanis ni jiru Liverpool taphattoota jajjaboo kan mallatteesse ammallee taphataa jabaa addunyaa keenyaa sarara fuula duraa irratti kan beeknu Alexander Isaakiin eegaa jiru. Gidduu kana yookaan torbee dhufu kana keessa gatii taphataa kanaaf madaaluu Newcastleef ni ergu jedhameeti kan eegamaa jiru. Bakka isaa immoo Newcastle Benjamin Sesko mallatteessuudhaaf United wajjiniin morkii wal qabaa jira. Kamtu akka milkaa walumaan kan eegnu ni ta'a jechuudha. Odeeffannoo jijjiirraa taphattootaa kan biraatiin Gigi yookaan Gianluigi Donnarumma karra eegaa jabaa PSG United mallatteessisuu ni danda'a jedhamaa jira. Ni beeku deeggartoota Unitediif wanti kun ni gala. Onanaan hagam akka isaaniin aarsaa tureeru. Donnarummaan gara United kan dhufu yoo ta'e qofaasaa akka taphataa lamaatti iyyuu isaan tajaajiluu ni danda'a. Tarii shaampiyoonaa isaan gochuuf iyyuu taphataa murteessaa ta'uu ni danda'a. Garuu United Donnarummaan mallatteessisa. PSG'n taphataa kanaaf kontiraataa haaraa nan kenna jechuun yaalii gochaa jira. Gammatti garuu milkoofne kanaaf taphataa yookaan karra eegaa gara biraa tokko kilaba Lille irraatiin mallatteessaa jira odeeffannoon jedhu bahaa jira. Odeeffannoo ispoortii jajjaboon har'aa isaan kanneen torbaan walitti deebina nagaa qabaadha.